waan baay'eetu jira namni si gaafate hin jiru amma namoonni asirra baay'ee madhatu kun hundi isaa kan gastii banatee viidiyoo waraabee iyyuu kun nam tokko gaafate yookiin wanti kun akkamitti ta'e siin jedhee dhufee asirraa ta'u isaan dheebuu fooloo qaba waan ta'eef asirraa ol baniyyan isaanii deebi'oo laatti amma ka isaanitti mul'atu ka ani ittiin jedhu osoo hin ta'in ka warri koomentii jedhu amananiiti ka isaan sirraa haasa'an ka ani itti mu'aniin haati wanta kana yaani abbaan dhamaa itti mu osoo hin ta'in kan warra koomentii amananiiti si arrabsume eenyu deebista akkamitti dubbatta nama kana wajjin دكتور يا دم ديما جري يا ديفتو إلا تكاي والله بالله ما ننم من داسمي إلى عسير كان فانتو وكامي فاروان شيء بيساعد من ما مدام سجمر أما بودا ما لقاري في التجرن ومي أسمر أنا تمرتو في أكو متفوف تاني تمرت داير راح تمرت أسمرتي كاسي خلادا منا بودان كني في بكادانا ونينيس تلاين إنده بودا ولته أبشر أبي أبشر أبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جرتا كم ربو يا كيتي جرا والله الحمد لله الله تدا جرا واحد جرب دي كومنت ما كو والا بس كيف تدي كومنت جبرس كومنت يمال قالوا لا تسجمر والله قالوا وسوندين برسولالي تي باي وانت جو فغاتا جين انا سويلالي وسوندين وروم دي غستي بنتي اذانا اولو hasa komenti din kaisan hasa amale abba imma dubbisani miti diste daga to diga ditti sigamara katat tanni hole yabbo isa wai magana ra isa itu tisin patai da tabada irayo lupatinat دفتراتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تعالي جرتالو جرتا نفسك كم جرا حبيبي بقى جرات السلام عليكم وعليكم السلام آمين آمين والله ويا جرتا كم نجا جرا ولا الحمد لله جرونا كم بريدو سام وانت تكوت أنا في كنا بكا كني تاتي ما أران تكانا ما تبكن جننا جرا أم بكا وزوجي نيوكو برا كجرت أرانا كسل بامي تيجين تكايو لاني كان بكاس لا تشوسي مربات مكانات أوفي ودينا نما برباد وكان ما أفوستيديس أبان دي ما يوفدين نام ندي ما كان أركاكا بكيسان توفي سيغافتي دان ديتوان نما فرما دتكورو دان ديسا مالي أسيل اللبني في فرما تكن نوفين دان دان وبالي سني دي موتا عمالي قواتل شومي والله أسير وانت أكنت تسمع فرمان وانت كده مويتو مستحيل أسيرت وانت أكنت فرما تدمير فنجور سيجالي تكامي فولو Etini aku difajo ta imale kuna janda tinggoda jumale furmata don argatin wano fille dabe kachit dake himates kilen sumarati debu ta amana wamit na da mo bakan kenini ujike tefofati ujike demma namni ati kana dura tumurte fi wan kana singete mal gote namni dun isasi bega yo gari nasir wocho oso ka malaka jedu beta esumni kiyo to ko gare randur nati mamma ke echo yo shach wata and kanam yajib alama ala sana kalam nanjel samte shal ya yicho allu inji yanjin alama lama sana kalam mo kurut ay chulutum enna akasuma saroni iyite binesa kana kara ni demurra kursi sundan detu sodaate tu merasa sama duta David Malay akas demo jaba duti mo nageni fedis uji ke ojet data Malay sabin Mantu ada tab ko da ko feeling ko da share ko da nagena guddi samu jettingana guddati Malay ko no nama di botor bawe jada me burto sel jira dugongor remote dugongor ada sirra war tagala namoni baiza wa sirra narra hasa hundi sani ho jele demte lalde nam samu ko to ko jaga mana radu batena garre nama follow fijecha imma jar sab jarti imma hada filmo imma amanta imma mali laqata ol kani da kan narra hasa usigale kana fani ega follow debu follow tol wate maka ko na bale siti innum tisiya ken atum tikenni finje namni ko لا لا لبستوية
namni as jiru kun hundi nama saniif illee yaadeetii miti bakkaati beektu laali abeetti Oromooni nama gola keessa jiru argitee nama mana keessa jiru baatee ibsatee sangadi fuufnee kuffisnaa soqasii galee ati ija isaanii afoo fiigaatta dubartii cimtuudha nu hattuu itti beeknuun yoo mana cabsanii nama fixan yoo kiisii nama galan nama booddetti nama hatutti beeknu. Dhimma namni tokko deemee dalagatee waan nama lamaa yeroo walitti kennan osoo hin argin ol bayanii sirraa iyyaniifati mataallee gadi hin qabatin qalbiin illee siin cabin karaa dandeetteen haqqii namaa ofirratti beektu kafaluuf yaali. Dhimma Oromoo kanaaf koomintii ilmaan Oromoo nama ija isaanii afoo jiru laalanii nama cabsuu fi gankana ilma dhagayin habiibti jabduu teena dalagadhu baga goobasi. Baga dalagattee isaan afoo mudhattee isaan cabsite. Hadhallee taanaan hojii kana keessa yoo xiqqaate waggaa 3 ol akkas kan dalagee jiru. Takka namni waan kana ol baasee dubbatee jiru sii galee. An haqa namaa kan fageenya irraatii miti kana bira jiru biri takka irraa ajaas hin qabu. Yoo rabbiin naaf godhe waan kan koo qofa riskii kan koo waan keessaa argadhe qofa nyaachuudha malee haqa namaarra dolchee ajaan qabu. Garuu ujoollee tana eega isaan hin barbaanne nan deebisaaf. Deebisu hardallee tana borullee tana haqarraa isaanirraa ajaan qabu ni numa deebisaaf jiin. Asirra ol bahee gastii isaanii keessan madhadhee sodaa isaaniitiif akkana ta'ee jedheetii miti kan deebisu. Sa'aatii fedheetti akka fedhetti kan deebisuuf. Isaan sodaadhee osoo hin ta'in sodaa gabbuu qabrii kan kootiif kan deebisu. Yookaan haadha sanaadha. Haati sun haadha kan kooti. Tariitii akka isaan isa ijoollee sanatti biyyaa baafataaran. Hawaasa keenya hundi keenyaa ni beekna bar. Anillee atillee wal beekna gin. Tunniin asirraa madhatteef walitiin jechuudha. Xirooftuun shaaworii ofiitu hin galle asirraa madhatteef miti hanga kennu boruu kiyyaaf hin kenna. San dammoo akka itti kennu ofii kiyyaa murteeffadhe isaatiitti kennu akka itti kennu ofii kiyyaa nan beeka asii galte. Asirraa iyyuu miti wallaahi waggaa 10 osoo hiitanii an xurii maqeensi kiyya qila qeensa tiyya tana hin geettani xurii qeensa tiyya tana hin geettan. Sodaa keessanii miti hanga waa wayii kan godhullee. Inammoo asirra ol bahee akkama cittooni gurbattiin uffata torbaaniitiin asirraa madhataa oolu shaaworii hin galle sunnarraa haasoftu jechuudha. Gastii kee keessa seentee dhiifama gaafattee birrii kana galcheera jettee risiitii nu mancasitu. Galchus abbuma sanii walii haasa malee dhiila. An abbuma kiyya diimaan dhalane gurbattii san dhiifama gaafachuu miti gastii isaa yoo injoo hin godhe. Innumti jabaan irraa hafu. Garuu haqa isaanii irraa ajaan qaba. Isaan nakkenne teetiin uummata kana afaan mudhattuu miti kasarii gadi iyyuu dalagachuu hin danda'ani haasayuu malee waa fidanii cabsuu hayyuu arrabsuu ganda namaa arrabsuu nama isaan afootti mul'ate diqqeessuu Oromoon beekaa tokkochaaf kabaja kennanii hin beekani wallaalaa guddifachuu dhiisi. Saniif jennaani ati karaa barbaaddeen akka itti jalqabdetti ofii gaggeetii itti yaadi xumuri malee ilmaan Oromoo ta koomentiin jiraattee yesii fi noo aamiinii wanti isaan fayyadamuu dandeettu dhugaa jettee kan inni itti fayyadamu hin laalin goobasiidhaati jabduudha dhugaa rabbii. Barreeffama takkatti viizaan eessa akka ta'eef eessa akka fiduuf maal akka hojjetuuf biyyaa baatu dubbifattee hin beekne maratu asirra.